Chaayinaan waggaatti doolaara Ameerikaa tiriliyoona 10 oliin meeshaalee adda addaa gara biyya isheetti galchiti. Kun ammoo biyyoota addunyaatiif carraa guddaa uumeera jedhan. Embaasii Chaayinaa Itoophiyaatti gorsituun dinagdee biizinasii Hiis Lii Yuuyuu. Torbeen daldalaa Chaayinaa Finfinnee galma barkumeetti eegalamee jira. Ammas Sabaataa Fayisaa. Torbeen daldala Chaayinaa Finfinnee galma barkumeetti dhaabbata MI Events jedhamuu fi dhaabbata daldala idil addunyaa Chaayinaatu waliin qopheesse. Embaasii Chaayinaa Itoophiyaatti gorsituun dinagdee fi biizinasii Miss Lii Yuuyuu akka dubbatanitti Chaayinaan waggaatti meeshaalee adda addaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona 10 ol ta'u gara biyya isheetti galchuun fayyadamti. Kun immoo biyyoota addunyaaf carraa guddaa uumaa jedhan. China is expecting to import over 10 trillion US dollars. Chaayinaan meeshaalee fi tajaajila adda addaa doolaara Ameerikaa tiriliyoona 10 ol ta'u gara biyya isheetti galchuun fayyadamti. Daldalli bal'aan kun biyyoota addunyaaf carraa guddaadha. Meeshaalee Chaayinaan gara biyya galchituu fi biyyoota addunyaatti ergitu keessatti kaampaaniin idil addunyaa hedduu fayyadamoo ta'aniiru. Itoophiyaa fi Chaayinaan hariiroo waggoota dheeraa qabu. Hariiroon biyyoota lameenii daran cimaa dhufeera. Agarsiifni kun immoo biyyoota lameeniif shoora guddaa qabaa jedhan. China and Ethiopia established diplomatic ties. China fi Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii bara 1930 irraa eegalanii yeroo ammaa kana hariiroon biyyoota lamanii sadarkaa olaanaa irra ga'eera. Kun immoo daran cimee itti fufa. Ministeera dhimma alaatti Daayirektarri biizinasii dippiloomaasii Dr. Tasfaa Kiroosaayiluu Chaayinaa fi Itoophiyaan hariiroo cimaa waggoota dheeraa qabu. Waliigalteewwan dinagdee siyaasaa fi dippiloomaasii 60 ol ta'an waliif mallatteessanii waliin hojjetaa jiru jedhan. Ethiopia and China has signed nearly 60 memorandum of understandings. Itoophiyaa fi Chaayinaa waliigalteewwan 60 ta'an waliin mallatteessanii jiru. Waliigalteewwan kun daldala investimentii, dinagdee fi dippiloomaasii of keessatti kan hammatedha. Chaayinaan tumsa Afrikaatiif bara 2017 waliigaltee doolaara Ameerikaa biiliyoona 60 mallatteessite. Torbeen daldala Chaayinaa eebla 25 haga 27tti gaggeeffama. Dhaabbileen idil addunyaa hedduu kan irratti hirmaatan yoo ta'u, daldaltoonni 3,000 ol ta'an irratti ni argamu. Torbeen daldalaa kun walitti hidhamiinsa gabaa cimaa uumaa jedhan hirmaattonni dubbifne. I invested here for maybe 1 year just to start. Erga hojii investimentii biyya kanatti eegalle waggaa tokko ta'eera. Torban daldalaa kun carraa gaarii nuuf uume. Oomisha keenya dhaabbilee idil addunyaatti beeksifachuuf nu gargaara. We came here to attend this exhibition to get more customers from here. Exhibitionii kana irratti hirmaachuuf biyya Chaayinaatii dhufne. Meeshaalee adda addaa biyya alaatti ergine. Exhibitioniin kun bu'aa guddaa nuuf qaba.